Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yaar kafuune video kiyya kana share godhaati qaama dhimmi kun laallatu biraan naaf ga'an dhaamsa kooti ani immoo mootummaa keenya Dr. Abiy Ahmediifan dhaamsa qaba. Shamarranii waan hunda keenya shamarranii waan hunda jechuudha bakka walumaa galatti ammoo gaachana biyyaati gaachana Itoophiyaati shamarran gaachana biyyaati maaliif jedhe malkii dhibba baasteetii biyya Arabaa keessa waa meeqa sabbartee teesseetii biyyaaf dhaabbatti Itoophiyaaf dhaabbatti lammiisiitiif dhaabbatti maatiif dhaabbatti miskiinaaf dhaabbatti rakkataaf dhaabbatti gootittiidha gaachana kanaafuu gaachana biyyaati sanatu iyyuu har'aa Saudi Arabiyaa keessatti sababa takka malee jechuudha shamarran keenya ajjeefamaa jiran reebamaa jiran cafacafamaa roo jechuudha gudeedamaa jiran sababa takka malee osoo mootummaa si fakkaatu qabdu biyaan sun kan warra lubbuun hafan kan biyyatti nuuf galchi please osoo shamarran keenya biyyatti kabajne biyyatti kabajaa laannee fi har'a biyyi biraa shamarran keenyatti hin taphattu. Isa biyya argani biyya keenya keessatti shamarran daffaramtu biyya keenya keessatti kaisiin gudeedamtee reebamtee akka xibbaa xibbee xallazantu sana arganiitiyyi biyyi biraa har'a shamarran keenya miskiintitti hojiidhaaf gabbaate akkas godhu jechuudha. Ajjeesu cafacafu qalaa jiran shamarran keenya mirga dhabde biyyattillee biyya alaattillee biyaan sun kan biyya sii wayyaaf warra lubbuun hafe biyyatti nuuf galchi warra lubbuun hafe biyyatti nuuf galchi shamarran gaachana biyyaati intiqaata demmoo asii wanni irratti miidiyaa irratti kan si faarsu abbichuu koo jedhee si faarsitu shamarranii persentii 85 kan si faarsa ooltee bultu shamarran kabajaa siif qabu jechuudha agarte kanaafuu kabajaa qabaadhuuf jaalala qabaadhuuti biyyatti galchi kun dhaamsa kooti video kiyya kana share godhaa hundi keessanii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh thank you assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ijoollee teenya karaa Liibiyaa deemtuuf hedduu qalbiin teenya nu cabxe baale amma torbaan dabre kana keessa murtii murteeffate mee mucaa kana laala wayta biyya jiru akka inni bareedu laalame amma laalame eega Liibiyaa dhaqee waan inni ta'e dabre kara ganda akhiraallee nafne lubbuun isaallee nafne kanaaf qalbiin nu gubatti ijoollee biyya dhaalti jennee nu abdii irraa qabnutu karaa Liibiyaatti dhumataa jira ijoollee Liibiyaa deemtu tuni ijoollee abbaan harka qal'eessaa qofaa miti ijoollee abbaan qabeenya qabu duniyaa isaatu nama dalagu dhabeetini waliin rakkatu qabeenya abbaa san dhiiftee yoo Awurooppaa dhayte akka waan jannata seentu qabeenya abbaa dhiiftee Awurooppaa yoo dhayte akka waan jannata seentu karaa Liibiyaa deemti ka Awurooppaa dhaqee wayita achi dhaqee ijoolleen teenya meeqatu dalagaa qaba meeqatu dalagaa hin qabne hin beeytanis hedduu garaa nama nyaata madaa hin fayyine taate haadha abbatti madaa hin fayyine taate ilma isaanii maaliif jennaaniin qabrii isaarra hin dhaabanne janaaza isaa dhiqataniitiin ammootu ganda ulfinnaa ganda qabrii saniin hin geenne madaa hin fayyine namatti taate kanaaf rabbi sodaadhaati dallaalaan gowwoomtanii akka biyyaa hin baane kanaaf wal qabsiisee baale murtii murteeffate murtiin baale kaahate maali beeytu ijoollee karaa Liibiyaa deemtu osoo akkanatti iyyayyoo ka deemtu taate abbaa fi haati illee akka lafan gurgurree jedhan mana akka hin gurgurannee jedhan maaliif jennaaniin manaa fi lafa illee gurguranii dallaalli birrii liqimseetumaan as deebi'ee nama laalutti jira lubbuun ijoollee illee hafaan jirtu asitti manaa fi lafti illee haadha abbaa hafuu hin dandeenye karaa gubbarratti bahee baniin aadam yooma haadha abbaan rakkataniiyyuu hin gurgurre ka jedhan taate akka irraa hin binnee jedhan itti aansanii maalti dabalan beeytu yoo dallaalli ka argamu taate gumaa adii labsannaa jedhan wanni kana jedhanii
falatu dhaban dallalli ijoollee homa isiin jannata seentoo hi itti fakkeesseetiniin biyyaa baasutti jira. Abboo rabbii jedhaati qabriin teessan haa toltuuti guyyaa keessan rabbi haa tolchuuti karaa Liibiyaa kana deemtanii nun gubinaati qalbii teennallee nu hin cabsinaati rabbii jedhaa dhiisaa asumatti rabbi isinii haa dabarsu waan ofii jaalladhu.